meeshaa asirratti argitan kana gatii isaa tokko tokkoon kan isinitti mutaa viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaa akkasuma laayikii godhaa sabiskiraayibii godhaa yeroo baay'ee ani ergasiin beektu tokko tokkoon gatii utuun hin himiin dabarfadhu amma garuu ariifachuurraan kan ka'e yeroo gatii malee isinii gadhiisaa meeshaa akkasii kana jechuudha gatiin maaliif himamaa namoonni bitachuuf yaada qabdanii gatii isaa asumarraa tilmaammattanii birrii ergitu. Malee gatii qodaa kanaa nutti mettanii namoonni barreessitanii yookiin sagaleedhaan na gaafattanii hin mijatu jechuudha. Qodaa kana hunda gatii irra deemanii gaafatanii tokko tokkoon walitti daanii isinitti himanii tarii isin guyyaa meeqa booda isayyuu birriin galaa qodaan bakka tokko hin taa'u. Naa tilmaamumaan fakkeenyaaf namni yeroo waa tokko gochuu jedhu waan sana ittiin gochuu lafa kaate qabasaa yookiin niyyate qabasanuma ergattanii isinii bitamee yoo hanqate dabaltu yoo gahee yoo hafe isiniin jedha akkasi seerri isaa inshaallah malee tokkoffaaf biraa isin bitamu lammaffaa jalqaba gatiinis himuun rakkisa asirraan gatee garuu tilmaamachuu dandeessu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah nagafaya kooti sinlee bakka jirtan rabbiin nagafaya sin haa taasisu akkuma argitan inshallah rabbina laaffisee gatii qodaa kana tokko tokko isinii himaa qodaa meeshaa obboleettii kiyyaa yookiin hordoftuu kiyya tokko kanaan durallee firaashii boondidii maal waa baay'ee ajajattee turte kan ammoo lammaffaa bitattee nagaluuf deemti mana hidhaa jirti du'aa godhaa fi rabbiin nagaan isii haa galchu inshallah. Beektu yeroo barraa dalagalu harka kennamee dhamamee kaamee galamasaa seera durii seera ammaan beeku ammas akkasumadha durii yeroo waan akkas ture maaliifuu haati meeshaa kanaan dura meeshaa hedduu meeshaa birrii 100 olii firaashii boondidii maala waa baay'ee narraa ajajattee turte meeshaa kushiinaa akkasiin irraa ajajanne ture yoo gwaddinyaa siitu ajajjee fi yeroo sanas ammasii mana hidhaa jirti galuuf deemti garuu gwaddinyaa siitu ajajjee hisaaba muluu isiittan ergaa bakka deemu maal isiitu natti himte jechuudha maashaallah gwaddinyaa akkana rabbi isiniif haa kennu hunda keessa maanu gatii isaa tokko tokkoon isinitti himaa tartiiba barreeffamaatiin gatii isinitti hima inshaallah jalqabaa kasalmaandajaa birrii 750 kun akkuma argitan daanteelii masoobii kuno kan masoobii irra jiru kana birrii 750 saanii raanii darajaa 5 kunnoo tokko keessa jira 4 bakkee jira siimcuun kee tokko keessoo sana jirti nan ariifataara keessaa baasuu isaas hin barbaanne qodaasii hunda gadi babbaasuu hin barbaanne saanii raaniin suni birrii 6,800 saanii shorbaa darzanii tokko kunnoo akkuma argitanii birrii 960 jechuudha. Zirgii saanii darzanii tokko birrii 2,000 akkuma argitan kunoo kanaan amma ta'e bicuu walitti dhiyeeffameera. Sarvisii maayikaa darajaa 3 tokko kunoo kanarra jira 3 immoo kunooti birrii 1,900. Sarvisii warqaammaa firee tokko kun birrii 3,000 kwaalitii isaati jechuudha sarvisiin kun birrii 3,000. Feermuzii 2 birrii 6,000 akkuma argitan feermuzii 2 sana birrii 6,000. Jookii warqaammaa burcuqoo wajjin kun birrii 3,200 jookiin kun jookii maayikaa birrii 1,700 kun akkuma argitan maayikaadha kuni burcuqoo 4 qabdii siin duriin badde sii durii irra hedduun keessan isii iskiriinshuut gootanii natti ergitan asii miti finfinneedha iyyuu isinii barbaadeen na beechuudha. Tirii maayikaa kunoo si adii san argitanii tiritti lammanisii birrii 1,100 tiriini keelii guddaa tokko 750. Rakabootii jimmaa kun akkuma argitan rakabootii jimmaa birrii 2,100. Mazabzafaa uffataa 2 guddaa bicuu mazabzafaa uffataa guddaa bicuu mazabzafaa uffataa kun inni gurraachi lamman kuni birrii 1,700
Mastaxaba harkaa kunoo 220 እና ሰገሌን ዱራን ገቲ irratti dheessuma amma qofa amma indaganaan gati irratti sinii waraabechuudha wanfiitii kana lamman kan daakuu fi kan xaafii lamman sabrii 500 bitamee fi maaqrabiyaa lama tokko kan daabboof tokko kan biddeenaa bitamee fi tokko birrii 400 tokko birrii 600 jechuudha inni kun birrii 400 tokko wayimmoo 4 maazanii birrii 600 bitamee fi saanii fandishaa akkuma argitanii duraan guddaa ture amma garuu xiqqaatee dhufee birrii 400 baaldii kana sadan leetira 20 leetira 40 20 fi leetira 10 sadan saa walitti birrii 1200 distii guddaa hoolaa tokko sana wanta hoolaa tokko ta'u itaal kan jedhu birrii 17 cilfaasaa birrii 900 bitame jechuudha hoolaa tokko qabata jedhu ka kun akkuma argitanii mistichi kana fakkaata itti aansuudhaanii egaa viidiyoo fi sagaleen koo wal qixa dhufaan jiru viidiyoon gabaabaadha gatii ta'e jennaan gatii meeshaa tokko tokkoon ibsuun immoo daqiiqaa dheeressaa isin immoo daqiiqaa dheerachuun jaallattanu akkuma ta'etti ilaalaa kaa namoonni meeshaa bitachuuf karoora qabdan innaa burcuqoo shaayii darzanii tokko birrii 2200 duraan 1800 waan akkasii kan bitamaa ture jechuudha. እና ሲኒ ቡና ደርዘኒ ቶኮ ኳሊቲ ከንተኤ ብሪ 3800 ማንቆርቆሪያ ሻይ ሲኒን ኩኖ አኩማ argitan kana ማንቆርቆሪያ ሻይ ብሪ 550 kan ቡና ጉዳሳ ብሪ 900 kan ቢሻኒ ብሪ 2200 እና አስብረቴ ረከቦቲፍ ጀበና ወሊቲ ብሪ 2200 እና ቆዳ ከነጋ ድጋሚ ረደ ዴቪስን እትሙን ደንዳ ገሪም ዋነን ይመሰ ረደ በርፈቹን ደንዳ ማሊፍ ጀነኒ ቶኮ ሰገሌን አወለ ረቀበሜ ቶኮ ማመን እረት ኢዳራቹ ደገቲ ሁንደሳስን እትሜ ገቲ ሂንፍኔ ጀቸ እና ከሲ አመለ ገቲ ሁንደሳ ቶኮ ቶኮን እትሙን ደንደኘ ዳይመን ረክሳ ነገር ጋጅርቱ ጋ እና ከሲ sagalee bakka silkii haasa'uun hin danda'amu ni beektu tarii namoonni daa'ima argatanii beektan daa'imni rooma kanaa hunda nama harkatti akka silaa yeroo kana guyyaa ture utuma jennuu as biratti dhihe jechuudha lafti subhaanallah ifuuf dhihuun waluma duukata yeroo ammaa kana yeroon baay'ee tokko fiigaa as biratti baay'ee tokko dukkana garuu osuma asirratti as sirreessinu laftillee dhihee dukkana keessa bu'ee viidiyoonii boodarraa kun kan jalqabamu waraabamedha akkas inshallah anga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf turaa meemee laayikii naa godhaa meemeela akka kana hojii addaan kutu jedhee daa'ima wajjin hojii kana wajjin baay'ee tokko akkas jedhaan jirannaa isin immoo laayikii na jabeessanii warrakkoo qaba laayikii naa godhaan isiniin jedha inshallah yeroo daa'imna ትንሽነት እጅ መዘርጋት ነው እንጂ የምትሰራው ስራ አዲስ ቴክኒክ አውጥቼ በአላህ እገዛ ትልቅ መሆን አለብኝ ሀብታም መሆን አለብኝ ቢል ችግር የለውም ግን በአላህ እገዛ ለገንዘብማ ቃሩንም ሰጦትም የተናገረው ቆሻሻ ንግግር ነበር እኔ ይሄን ገንዘብ እኮ አላህ የሰጠኝ ስለሚገባኝ ነው አለ ይሄን ገንዘብ የሰጠኝ አንዳንዱም ይናገራል እኔ ሁሉ ገንዘብ እኮ እንዴት እንዳመጣሁት እኔና አላህ ነው የምናቆም ይላል በቴክኒኬ በብልሃቴ በዘዴ ይላል አረባክተው ካንተ የበለጡ ይሄን ያሉ ሰዎች ነበሩ ከነ ገንዘባቸው እስኪው መልቂያማ እንዲሰምጡ አላህ አድርጓቸው